deemaa jirra bar fagaannee garba jaarraa 21ffaa onlaayiniidhaan jaartii fuudhan hadha yoo laalte jaalala lubbuu miidiyaa kanarraa jaarraa 21ffaadha jedhaniitiin qullaa lafoo dhaabbatanii roomaantiik wal godhanii maal wal godhanii suuraa akka barbaadanii walii erganii akka barbaadanii viidiyoo kooliidhaan wal bilcheessanii walaa santanarra aayyoo kennaaf abboo kenna warra dur ija hidhanii abbootiin manarraa baastee kennite santu jaalala walii qaba. Hadda anaa asirraa kabbadaa yookaan gammadaa jaalateerra ummaatiyyaaf abboo kiyya jaalala kabajaa walii qabaa jechuudha. Isaantu jaalala bareedduu waliin jiraata. Isaantu qoosaa bareedduu qoosaa waliin jiraata jechuudha. Argitanii. Isaantu jaalala guddaa walii qaba. Anaa asirratti jaarraa 21ffaa kaameeraa guddaa kanaan waa jaalateerra jechuudha. Maaliif ilmi namaa asumarra wal laala, asumarra wal jaalata. Bakka koma asirratti haasaantu jireenya. Tama asirratti dubbatan tanatu jireenya. Jireenya achi kana duubaa hin qaban yoo laaltan bara. Kanuma jireenyi isaan qaban. Kamate argitu kana. Uffatallee kamate argitu kamasirra argitu kana qaban. Jireenyallee kamasirra argitu kana qaban. Kaasnaa asiin duba waa takka hin qaban. Hin jiru lafarratti. Gizee lafarra gabbu'an qulla. Mana keessatti osoo guyyaa takka fuula walitti niikkatiin gizee miidiyaarra dhufanii jedhanii gatima samiiraan as jala jirtu yookaan dubartiin as jala jirtu yookaan dubartiin koomentii isaa barreessitu jecha viidiyoo irra dhattee tirirriqatti. Hin jiru bar gogaa kana ofii harkifti bakka. Gogaa kana laal isaa konkolaataa kana ofitti harkifti giddiidha. Osoo irraa beekkamu bar osoo achi laaltee ati irraa beektu bar. Hin jiru kaa jaalalli bar. Leesh lafarra waliin jaalannu bar gaabiin kiyya guddaani lafarra leesh waliin jaalan. Lafarratti leesh waliin kabajinu. Dhiira bakka sii qabu, dhiira taayimii sii qabu, dhiira kabajaa sii qabu leesh wajjin hin jiran. Dhiirri tokko gaafa taayimii siif hin qabne, gaafa jaalala siin qabne, gaafa kabajaa siin qabne, gaafa yeroo sitti haasa'u, yeroo yaada siin jijjiiruu hin qabne, gaafa rakkina kan kee sii furuu hin dandeenye, simarraa nyaatee kasirraa bahee deemu ta'e, sima hiikataa kasitti haasa'u ta'e, habiibti jireenya miniingilasii jiraataarta. Akka kootitti jechuudha. Jireenya miniingilasii jireenya hiika hin qabne, jireenya du'araachaa. Jireenya tiisisaa jiraataarta. Tiisisni torbee takka caalan jiraattu. Jireenya isaan jiraataarta jechuudha. Dirqama kaameera marratti tiktookii marra dhufteedhaan gogaa kana qabdee ofitti harkifti. Adaraa jedhamaa sin garaan nanayay. Garaan sirba san dhageeffataadha. Miira sirba saniitiin masakamaadha malee ati bira jiraachuu dhabuu kan keetu quba sin qabu. Walqumaan qabanii bira. Irraa hin qabdu jaalala jechuudha. Jaalala irraa hin qabu, jaalala irraa hin qabu. Maaliif waliin jiraatan? Gatima koomentiitiif. Koomentii gatima namni koomentii kennuufi waliin jiraatan. Illikima namni koomentii barreessuufi waliin jiraatan. Jireenyuma asirraa tama kaameraa tanaaf bareechifatanii dhufan. Malee halkan laali siree tana taan ol dhayanii taan gad dhayanii isinis coggaarraan gubatee ganamas galgalas kiniin nyaata. Isis coggaarraan gubatee ganamas galgalas kiniin nyaata. Jireenya mana keessa jireenya gayaan qaban. Akka isaan itti jiraatan isaanii rabbitu walitti beeku. Burcuqqoo ilmoon isaanii burcuqqoo abbaa fi haadhaan dhalata biraa hin qabdu. Bishaan itti dhugdu jechuudha. Garuu asirra dhufanii viidiyoo makiisiif erga laali. Maal viidiyoo makii kanaa ergitu? Gabgaabbaa. Argitee? Kanaaf namni kenna jechuudha. Jireenya lafarraa jiraadhaa. Ana isiniin jedha. Wallahi jireenya lafarraa jiraadhaa. Jaalala lafarraa wal jaaladhaa. Ana makiyya jaalalli kutaan filatu. Fedhu shawaadhaa, fedhu wallagga, fedhu harargeedha, fedhu jimma, fedhu bakka barbaade deemaa jechuudha. Garuu kutaa Oromoo keessaa kutama lama bichaa heerumuun fedhu malee. Inshaallah dirqiidhaan osoo waan na gurguran taate. Isiniif galee. Kutaa kamiif dirqi maan osoo ta'e kutaa Oromoo keessaa kutaa lama heerumuun fedhu. Arsii. Jibbaaf osoo hin taane bakka waan diduuf qabaa jechuudha. Jim. Hala balazzaa kabajaa walii qabaadhaa. Wallaahi kabajaani waan guddaadha. Kabajaa walii qabaadhaa. Abbaa manaa keessaniif kabajaa qabaadhaa. Keessattuu ati gaafni dura fireendii taphattuuf gizeen gad deebitee jaarsa sii ta'e irraa kabajaa si bira godhachuu qaba. Marqa ati markitee kennituuf, micciirraa ati micciirtee kennituuf, farsoo ati baxabbaxxee kennituuf, siif galaa miti. Hulbata ati hojjattee kennituuf irraa
by the way dhiirri fuula filatti dubartii irraa fuula sinirraa feeti fuula kan kee jechuudha paastaa distii keessa bulee fakkeessite osoo hulbataa miti osoo inshallah wannoo kana urgaan isaa maalii kana fiddee afoo keette homa takka ittiin fakkaatu jechuudha dhiirri isinirraa feetu fuula isinirraa feeti kabajaa isinirraa feeti kabajaa godhadhaafi gaafa isa kabajite ollaa wajjinis jiraatta gaafa abbaa manaa kan keen kabajine ollaa waliin jiraachuun kan keetu hin ulfaataa jechuudha tan abbaa manaa mana keessatti hin kabajine mee inuma laalame mee waan kana yoo an kijibesne argitan ta abbaa manaa ofii mana keessatti hin kabajine ollaa waliinis hin jiraatu ollaa waliinis wan jireenyi hin jiraatu jireenyi wannoodha jechuudha jireenyi ma easy way jiraatti ollaa wajjinis kanaaf abbaa manaa keessa mana keessa kabajuun isinitti haa baratu naan waan itti amanuu dhiisa warri biyya faranjiillee amma biyya faranjii kanatti ijoolleen dhiirri biyya faranjiidha dubartii takka yoo wal gadii kan akka waan kolaafameeti waggaa 5 waggaa 6 waggaa 8 akka waan kolaafameetitti because maali gubate ka jennaan qabattoon isaa akka malee harkaa buunaan naan waan Bikko masih saat ini bersegelan nan sigara mana keessa aarsinaan nan sagalee ol fudhannaan nan kufte jechuudha. Seera agartursiiseetti isiniif galee seerri agartursiisu hin jiru kan waggaa 10 taa'u jira bar waggaa 10 ilmoo takkitti jaartii duraa irraa dhale fi ijoollee lamaan jaartii duraa irraa dhale saniin achiin goodamee maseenee kaafu jira kola'ee jechuudha. Kolma jiile bakka dubartiin hundinuuyyuu dubartiin hunduu sanumatti fakkaatti jechuudha. Sanumatti fakkaatti dubartiin hundinuuyyuu. Ammallee isinillee lubbuun isaa haafaya. Osoo Ameerikaa keessatti jaartii haadha ijoollee qabu tiraa ka hargisee manaa bahee muka jala dhaabee tabiraatii waliin rahaa godhaa oolama tiraa ka keessatti. Tabiraatii wajji bar. Tabiraa wajjin rahaa godhaa oolu. Haadha ijoollee mana kaa'ee. Garaagarummaan tokko hin jirtu. Sun sanumaa jechuudha. Wannummaan takka garaagarummaa qabdu hin jirtu habiibi. Ganamee maa jechuudha. Wannummaan takka garaagarummaa sii qabdu hin jirtu yoo bifa taate malee jechuudha. Haadhuma ijoollee kan teetii taate mana keessatti dhiistee biraa baateetiin alatti dhayattu santuuyyuu sii kabajaa qaba. Haadhuma. Haati biraa hin jiru. Nambar jireenya diyaaspoora kana keessa jireenyi gaafinatti ta'u. Gizee jaartii ofii achi kaayanii biyya deemanii waan biraa dalagan. Gizee ta'anii silkiidhaan waan biraa dalagan. Haadha manaa ofii achi kaayanii mee fakkeenyaaf ka fageenya irraa jirtullee haa fakkaatu. Ka fageenya irraa jirtu fageenyi jaalalli fageenya hin amansiisu yoo wal dhabnes rabbi nu haa sabbarsiisudha. Mee jaalalli fageenya sookee rakkoon qaba. Fageenya jiraa hin beekamu jechuudha. Ilmoo osoo qabu gizee kabajaa dhabee gizee safuu dhabee gizee akkasitti wanta jedhu gaafii natti ta'anatti. Biyyoon isaanii. Ifa manaa godhaati haadhuma manaa teessan san jaartiin nama tarkaa qabdu san nama si bira jirtu san jaartiin an jaartii biraa hin argine. Kanatti biizinasaa fi Ameerikaa irra teettee Suuditti, Ameerikaa irra teettee Kuweetitti, Ameerikaa irra teettee Itoophiyaatti wanna jettu suni yoo inarjii kan keelloos godhuu taate malee argitee baankii kireeditii ofi baasuu taate malee wannummaa isin jijjiirama sii qabdu tokko hin jiru. Jijjiirama sii qabdu hin jiru. Keessattuyyuu ilmoo jidduu teensan lamaanii dhalannaani ati gabroomtee wajji jiraachuu qabda jaartii taate. Ilmoon jidduu teessi dhalannaani abbaa manaa kan kee aamiin jettee wajji jiraachuu qabda obboleettiiti. Argitee ilmoo guddisuun ni ulfaata kophaa. Inshallah maal mootummaan si gargaara misoo ganama galgala doolara makiinaadhaan gasi jissee irraa siin miiccu irraa siin dhiqu iskuula siin geessu hirriba irraa siin kaasu kilaasii isaa siin qulqulleessu mootummaan doolara si kenne malee bar yoo mallaqni sanis yoo namni sochoosu hin jirre miniingilaasiidha bar. This is meaningless abibti. You know understanding me? Abbaa manaa hiittee doolara makiinaa itti kennu faranjiin itti kennututti amantii jechuudha. Tiraasii gilligidaa yaa ammattee rafuutti amantii jechuudha. Abbaa manaa ofirraa hiittee. Lee shafiitti.
Doolaarri biliyeenaraan Ameerikaan gasit dhangalaaftu sun biyyee seente. Doolaarri Kanaadaan biliyeenaan gasit dhangalaaftu sun biyyee seente. Gizee takkitti isa ammattee wajjin raftu halkan takkitti isa ammattee oo beebii jettee wajjin raftu san wanni ga'u hin jiru. Ansanitti namanaa. Halkan takkitti isa ammattee laphee kan ta'e qabdee laal. Laphee kan ta'e qabbaneessitee laphee isaa qabbaneessitee raftu san wanni ga'u hin jiru. Inshaallah bineenarri isaan gasin naqan. Wanna takka jechuudha faayidaa takka siif hin qabu. Kanaafuu waan akkas akkasiisan osoo itti amantanii hedduu natti tola. Gama diyaasbooraatiin dhaamsa jechuudha kun dhaamsa warra diyaasbooraati. Abbaa manaa keessan aadama duraanii sanii wajji jiraatta. Atillee abdaa kiyya. Taan mana keettee tiraaka keessa buluu dhiisi. Haga hojiidhaaf dhimmamee tiraaka keessa hin bulle jinjanaaf dhimmamee tiraaka keessa bulu. Taaksii karaa dhaabee kan sirraa manaa bahee taaksii karaa dhaabee wanna jedha. Obboleessa kee jireenya kan irratti fokas godhu. Ameerikaa jirta osoo dhibamtee gargaarsa gaafattee namni doolchee sii kennu hin jiru. Kanaadaa jirta osoo dhibamteetiin gargaarsa gaafattee namni tokko waa doolchee sii kennu hin jiru. Walaa dhugaa isin hin jedhaa bara. Namni doolchee sii kennu hin jiru. Osoo amma diyaasboora amma kun biigoon jala kana jedhama. Osoo dhibamee jechuudha. Osoo dhukkubsatee kun amma leebilii 36 qaba. Leebilii 36 kana silaa giiftii kanaan kenne kana silaa biyyatti fooqiin ijaaran jechuudha. Giiftii amma leebilii 36 ittiin seene kana. Dhugaa rabbi isin hin jedhu. Anaa garuu guyyaa takka illee abaaboo naa kennee hin beeku. Gin ammoo giiftii hadha leebilii 36 ittiin seene kana osoo biyyatti gad deebise fooqii ittiin ijaaraa jechuudha. Isiniif galee hadda garuu osoo dhukkubsatee jedhee rabbuu hin godhini namni waa takka itti kennu hin jiru. Because Ameerikaa jiratti amanaan. Ameerikaa jira. Ameerikaa bakka namni akka hojii annataatiin illee argatti ta'e Ameerikaa jira akkamitti gargaarraa nama Ameerikaa jiru akkamitti akkas goonaa jedha. Isiniif galaa. Baay'ee diyaasbooraan irra caalaa kuntaalaan kennitee qunnaadhaan fudhatti. Qunnaayyoon ga'u saaniidhaan fudhatti jechuudha. Saaniidhaan fudhatti. Deemkis nan godhina hidhii mubaarak hin dhungattu san hin dhungatinaan. Hidhiin tantee dhagaallee mukallee numa dhungatti. Maal obboleessa kiyya balaan akkanatti bu'e. Dhagaallee mukallee mubaarak hin hidhii mubaarak hin dhungattu hin dhungatin hadaraa higgii hadaraa seeraa. Kanaaf akkasitti ilaalaa. Dhugaa rabbi isin hin jedha.